هيا نا دكتور برانا مسكلة المولى جاف أفريقيا كان إثيوبيا وسياسة أورومو إرتين تنا بالله يروح الدو كنون بكمته مي ولو ما قالت ركون أمة أورومو أكو متى تقولنا مالي Gaafii bal'aadha. Garuu gabaabsuudhaaf gaafii kana hundeen isaa eessaa dhufan jedhu bakka lamatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Uummanni biyya san keessa jiru hundi isaatu uummata Amaaratis ta'ee uummanni Tigree yookaan uummanni Oromoo, uummanni Sidaamaa, uummanni Sumaaleetis hunduyyuu rakkina qabnaa. Rakkinni kun rakkina administreeshinii yookaan rakkina gavernaansii, rakkina bulchiinsaa jechuudha afaan Oromootiin jedhanii ibsanii. Kanaafuu Oromoon addatti waan inni rakkate hin qabu. Rakkina hundaatu waan ta'eef yoo adda keenya miidhamne, adda keenya rakkanne jettanii yoo himtan kana ofuma keessa waan ilaaltaniif wayim xabbaa waysiloonaach wayim ummata hannama kaaniin dhageenyaan ofii duwwaa dhaggeeffatu godhanii ummata Oromoo akkaataa itti dhiyeessantu jira biyya san keessatti. Dhuguma rakkinni biyya sanii ummata Amaaratis ta'ee ummata Tigreetis ta'ee mootummoonni biyya san keessa jiran baay'inaan gosa lamaan kana keessaa hambaanillee yoo ta'e rakkinni administreeshinii kun ummatuma isaan keessaa baan irratti illee murtaa'ee rakkinni kun isaarra gahaa hin jira. Garuu jiru wanni guddaan isaan dagatanii mootummaan ummata Amaaraa keessaa bahe yookaan mootummaan ummata Tigree keessaa bahe miidhaan ummata Tigree yookaan ummata Amaaritirraan gahe akkuma jirutti ta'ee ummata biraatirrattis hanga yoo wajjin walitti ilaallamee ummata Oromootirra garuu rakkinni jiru rakkina bulchiinsaa duwwaa odoo hin ta'in rakkina eenyummaa ummata keenyaa hacuucanii eenyummaa isaa badee eenyummaan isaa dagatamee afaan isaa, aadaan isaa, seenaan isaa, qabeenyi isaa hunduuyyuu fudhatamee raawwateetoo rakkina identity isaa akka ta'e namni hunduu hubachuu isarra jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkina governaansii duwwaa odoo hin ta'in, rakkina bulchiinsaa duwwaa odoo hin ta'in Oromoo irra han jiru rakkina governaansii sanii warra Tigree, warra Amaaraa, warra kaan wajjin biyya san keessa jira wajjiniin equally sheerii goone. Haan isaan faana sheerii hin goone garuu isaan afaan isaanii hin diigamne, isaan afaan isaanii hin banne, isaan seenan isaanii hin banne, isaan lafa isaaniitirraan buqqaane, isaan lafa isaanii hin dhabne, keenya kanum hundaa dhabee raawwatee eenyummaan isaa wanna badeef hundeen rakkina ummata keenyaa lama jechuudha. Rakkina governancetis hin qaba, rakkina eenyummaan isaa isa bira darbeetoo jechuudha. Eenyummaan isaa badu, identitiin isaa badu, identitiin isaa biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti identitiin biyya Itoophiyaa jennu sun identitii Oromoo hin qabdu. Very good. Dhugaadha. Itoophiyaa keessatti identitiin Oromummaadha hin jiru. Identitiin Oromummaa baduun isaa kaleessa kan TPLF yoo xiqqaate aadaa harma muraa aanulee harka muraa aanulee kan milinik raawwate calii calanqoo akkasumas mootuu qabeenyi Oromoo saamamuun dachiin Oromoo kun baduun gamana guuranii fixuun akkasumas mootuu Finfinnee tan irratti dachii Oromoo irraa buqqisanii handhuura Oromiyaa keessaa Oromoo fageessaa seenaa Oromoo Finfinnee keessaa dhabamsiisuun beekamaadha. Dhugaadha. Irreechi Finfinnee kabajameera. OPDO'n garuu mootummaan atar oliin jirtu kuni garuu maal godhee jira? Kun waggaa 2014 kana yoo haasofte har'a maal godhaa jiru? Seenaan aanolee waakkatame, calii calanqoo waakkatame, afaan Oromoo afaan federaalaa hin taane har'allee mootummaa biyya sanii fi saboota biroo wajjin Oromoon wanti sheer hin goone hedduutu jira. Diinagdees keessa hin jiru. San lamaan qofaa miti. Kanaaf waan gaarii mee ammallee madaali qajeellotti. Identity afaan Amaariffaa ta'u, identity aadaa afaan Amaaraa qabu, identity eenyummaa fi seenaa saba sanii qabu malee identity nama keenyaan qabu. Kana yoo jennu maal jechuudha? Magaala keessatti. Dhugaadha. Kaleessallee har'allee identitiin Oromoo, identitiin afaan Oromoo hin jiru.
Kanaafuu yuka ati ambaasaadara Oromoo bakka buutee yookiin ammoo uummata Oromoo keessaa fudhamtee aangoon yeroo sii kennamu waggoota 2016 irraa hanga har'aa waggoota hangana guutuu akka aktiivistii Oromootti falmataa ilma Oromoo tokko turteerta. Garuu erga ambaasaaddarummaa aangoon sii kennamee waggaa guutteerta. Waggaa miti Oktoobarii dabarraa eegalee hanga har'aatti ji'oota kanneen guutuu guyyaa tokko qofa afaan Oromootiin waan takka barreessite. Kanaaf har'allee kaleessallee alaa miti mana keetitti oofisa keetitti mana keetitti afaan Oromootu si mo'atee jira siin jenna. Afaan alagaattu si mo'atee jira siin jenna. Afaan Oromootiin atuu barreessiteen beektu amaarri maalaa godhuu eeyda. Dhageeffadhu Birhaana Masqal. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi alagaan ija balleessaa jedhu. Ati Oktoobarii irraa eegaltee ambaasaaddarummaadhaan yookiin ammootu kaawunsilar jeneraalii taate yookiin kaawunsilar ripireezentaatiivii tokko taate isteet Ameerikaa keessa jirta. Maaltu guyyaa tokko afaan Oromootiin dubbachuu si dhoorge? Sana biraayyuu darbi. Afaan Oromootiin barreessuu qofaa miti. Feesbuukiin kan kee Oktoobarii keessa malee barreessiteen hin beektu afaan Oromootiin sanuu sentensii paaraagiraafii takkallee waan hin guunne 2016 keessa achi garagallu hin jiru jidduu kana 2016 keessa ammoo maal qabda maal barreessitee jirta yoo kasiin jedhu taate guyyoota torban wayii waan gaggaarii barreessitee jirta achi asoo guyyaa aangoo irra hin jirre afaan Oromootiin barreessaa turte. Guyyaa aangoo irra hin jirre Oromoon kana ta'e jedhaa turte. Har'a aangoo qabattee garuu atumti mataan kee afaan Oromootiin hin barreessine. Even sana biraayyuu dabartee Oromoota 60 waliin qabdee namtichi afaan Oromoo hin dubbanne tokkocha ambaasaadara DC yookiin Fitsum jedhamuuf jecha walgahii sa'aatii 3-4 gaggeeffame afaan Amaaraatiin nurratti zaataa bulte. Eessa jirta? What is the change? Maal jijjiirte ati? Eessa jijjiiramte atumti matammaan kan keetu? Qabsaa'ota akkanaa kanniintu saba afoo dhaabbata. Yeroo kaanne Ermiyaas Laggasaa isirra si jedhee akkana waliin teennee qubee jenereeshiniin ammoo ilmaan Oromoodha afaan Oromoo dubbatan jennaan nutu akkasitti sheeppi godhee jedhe. By the way, atumtinuu afaan Oromootti amantaa? Walqixxummaa afaan Oromoo Oromoon qubee afaan Oromootiin fayyadamuu isaa itti amantaa yoo jennu hujii kee irraa ani nargu Oromoon Feesbuukii kan kee ilaaltee haa murteessitu. Mootummaa hojjaa mootummaa keessatti mana amantootaa jiran han ortodoksii han protestaantii hunda keessatti yoo laalle uummanni keenya bakkeen qabu. Business structure jiru yoo laalle uummanni keenya achi keessatti bakkeen qabu. Kana jechuun rakkina jarri kun dimokiraasii dhabuudhaan administrative violation irra ga'u akkuma jirutti ta'ee keenyarra han jiru dirrib ciqqonaa han jedhanii haasama akkasitti dhiyeessuu hin danda'ama garuu eenyumti keenya questionableedha lafti keenya questionableedha yoo dubbii kana zimjettee tootiin xaltee laata rakkinni kuni biyya Amaaraa keessatti biyya Tigree keessatti Tigree fi Amaarri identity isaanii namni questionii godhun hin jiru lafa isaanii qabeenya isaanii aadaa isaanii horataniituma jiraatan lafti keenya garuu hawwalooti hunduyyuu bitaaf mirgaa nutti yaa'ee raawwatee eenyummaa keenya questionii godha recognize godhaatiin questionii godha nu tuffachaa uummata keenya tuffachaa uummanni keenya bitaaf mirgaan dhiibbamee irraa buqqa'ee akkaataa jiru jechuudha. Rakkinni guddaan kana jechuudha. Dr. Birhaane Masqal wanni isin jechaa jirtan rakkoon Oromoo marsaa lama jechuudha. Gaafin dimokiraasii yookaan ammoo gaafin bulchiinsi gaarii biyya Itoophiyaa keessatti fidu rakkoo Oromootiif rakkoo Amaaraaf Tigree yookaan Oromoo qofa santan isa cunqurfamaa birallee wal qixxee furuuf hin danda'u rakkoon keenya rakkoo addaati. Sani caal bal'aadha furmaata dannu barbaachisaa jedhan. Rakkoo haasofte yeroo nu qabnu gabaabduu waan taateef gara furmaatan nu deemne furmaati maal ta'uu qaba rakkoo kana. Rakkoon kun akkuma ibsatti rakkoo identity ofii dhabuuti fi rakkoo governance self governance dhabuu walitti dhufee mooyyuu uummata biyya san keessa jiran wajjiniin biyya san wal qixxee bulchuu afaan keenya afaan biyya sanii ta'ee seenan keenya seenaa biyya sanii ta'ee qabeenyi keenya walitti buufnee harka wal qixxee jiraachuu dhabuurraan ka'e jechuudha. Kuni rakkina kana yoo laalte
kana keessaa ba'uu maal godhuu nurra jira ree dubbii jedhudha dubbiin na gaafachaa jirtu natti fakkaata. Kana keessaa ba'uudhaaf fakkeenya tokko laaluu hin dandeenye. Sharariitiin wanna nyaattu qabachuudhaaf qabadha Oromoo achitti rakkoo self governance jedhe rakkoo self governance rakkoo ufiin of bulchuu jedhe Oromoon kaleessallee dur osoo mileenii cabsin dura Oromoon ofii isaatii of bulchaa ture. Har'a hoo abiyyitu bulchaa abiyyi gaditti garuu barreeffamni hundi isaatu ajajni nuu kan kennamu har'a afaan Oromootiin ni miti afaan Amaaraatiin tan kaleessa TPLF irratti qabduuyyuu dhabuuf deemna. Kanaaf har'a mootummaa ati mindaasiif mururra warra ati hojjettuufoo fooyyessanii jiru. What is the change? What is your evaluation? Wanni ishiin gootu diriid ooftee raawwattee cinaa galteetoo teessi. Sanii achi tiisisni dhuftee raawwattee dirii sanirra qubatti sharariitiin dhayxee nyaatti. Uummata keenya irratti akkuma sharariitiin tiisisa qabattu sanitti diriin irratti dhaamee dirii gara 7 jira. Kuni maal inni dirii akkam warra bulchitu uummata Oromoo kan ittiin qabachuuf yookaan uummata Oromoo kan saamuuf yookaan cunqursuuf wanta biratti ijaarate akkasuma. Eeyyeen identity odoo bal'inaan irratti haasofne kuni warra nu dhaggeeffatuufis nu isoo walitti haasofnu sirriitti lafa kaa'uu hin danda'ama. Garuu odoon isa tuqeetoo garanti cee bareeda natti fakkaata gaafii gaabiidhaan gaaftan. Gabaabsinee raawwannee yoo lafa keenye uummanni kee kuni identitiin keenya maaltu akka gaafii keessa seessisu godhe yoo jenne uummanni nu cinaa jiraachaa ture nu laalee raawwateet qabeenya keenya wee raawwateet humna keenya akka nu mo'achuu danda'u beeket uummata keenya waraanaan erga cabseen booda lafa keenya fi biyya keenya aadaa keenyas afaan keenyas balleessee eenyummaa keenyaa himachuu akkaataa itti qaanofnu keessa dabarree akka jiraannu nu godhe hoggaa. Amma garuu dubbiin Oromoon akka mo'atu, Oromoon akka cabsu, Oromoon akka diigu, Oromoon akka biyya sana keessa ijaarsa beektu erga humni Oromoo beekamee warra qawwee harkaa qabu gara Maqaleetitti qubna qeerrootiin galchinee booda amma eessa jirra? Habashaan 4 kiiloo abiyyiin sossobee gara jaartii isaatiin seenee Oromoo waliin qabee mataa keessa qabee 4 kiiloodhaa gadi daddarbeetoo maal godhutti jira Oromoo irratti? Akka fedhetti arrabsee, akka fedhetti uffatee likkinnas gabbaachuwaalleen abbaa isaa hayyeessuun har'ammootu warruma dur nu barateen nutti deebi'ee jira. Dhugaadha. Ummanni kun maal jedhan? Tigreema Oromoon nurraa haa kaastu malee Oromoo waan goonu nutu beekaa jedhanii turan osoo Tigreen hin gadi aangoo gad hin dhiisin. Gara Oromoo walloo fudhatte waggaa 200 gara Shawaat fi gara Oromoo gadi aanu yoo ta'e gara waggaa 120 hingaa jechuudha. Identitiin kana yoo balleessan waraanan cabsuun tokko ta'ee saniin booda mooyyuu akkuma sharariitiin tiisisa nyaattu qabachuudhaaf dirii dhooftu sanii dirii nurratti dhahan. Kuni maal inni? Wanta akkasitti hubadha. Kaleessa dhugaadha. Waraanaan nu cabsani. Har'a waraanaan eenyutu eenyuun cabse? Gaafii kana yaadadha. Har'a waraanaan Habashaan nutti cabsee akka amma jirru kana keessatti nu naqemoo warra garaadhaaf bulu warra aangoo barbaadutu waan jiru hundaa fuudheetiini alagaa kanatti garaa isaaniitiif jecha jarri aangootti kennanii waan biraa hin agartu aangoo jala fiiddii ummanni ammoo bakka furtuu fuudhanii ambaasaaddar jedhanii biyya sanitti fuudhanii maalii jedhanii gaajjira sanitti fuudhanii maalii jedhanii waajjira sanitti kijibdoota ammootuu miidiyaa bitanii harka kaa'an. Oromoon bakka jiru garuu quban qabnu eenyuun gufne amma who is responsible? Kan abbaan warraatiif haati warraa maatiin tokko akkaataa inni itti guddisu akkaataa inni ijoollee isaatti guddisu
psychological makeup uummata keenyaa akka inni of dagatu akkaataa ittiin godhan tokko. Lammaffaa mana barumsaa ati ijoollee yoo qabaatte mana barumsaatitti ergite ijoolleen tee akkasii baratan manni barumsaa sunan Oromootiin aadaa Oromoon barsiisu, seenaa Oromoon barsiisu, eenyummaa Oromoon barsiisu, eenyummaa warra waraanan nu moohate, seenaa warra waraanan nu moohate, afaan warra waraanan nu moohateetiin ijoollee keenya barsiisaa. Ijoollee hin dhalcha malee Oromoon ijoolleen guddifatu. Lama mana barumsaa. Dhageeffadha. Kanaaf kaa sirni barnootaa biyyattii sanaa jijjiiramuu qaba nutis kan jennuuf. Aadaa biraas fe'anii aadaa namaa fudhatta mana barumsaa keessatti waan alagaa si barsiisan waan habashaaf ta'u emiyyee Itoophiyaa faarsita biyya abbaa kootii jettee faarsuun hin jiru. Kanaaf hardhallee kanumatu jira. Hardha ammoo daran wanti godhamaa jiru maali? Faaruun alaabaa Oromiyaa ni dhabamaa waggaa muraasa booda faaruu alaabaa Itoophiyaa sana diimaa gurraachaa fi magariisa sana isa sana diimaa keelloo fi magariisa sana isa sana faarsuuf deemta. Kan ammoo warri sirratti deebisuus warruma garaadhaaf bulu kana eeggadhu Oromoo. Sadaffaan qulqullina barnoota murteeffachaa akka beekamu. Manneen namni lafarra jiru hunduu amantii even atheist yoo ta'e illee opiniionidha. Amantii hin qaba. Hordofuu danda'a. Amantii fe'e hordofuu danda'a. Garuu amantiin suni value yookaan namni akkaataa itti yaadu, akkaataa jiruu lafarra jiraatu itti yaadu, akkaataa yoo du'e maal akka ta'u, akkaataa inni itti yaadu mataa keessa yaada kaa'a. Yaanni kun uummata keenya keessaan kaawwame afaan nama keenyaan hin ta'inin, aadaa nama keenyaan hin ta'inin, institutionoota kana keessa namni keenya opinion making power yookaan institution san ranii godhuu isaan irratti murtii kennuu humna akkaataa itti dhabu godhan. Dirii sadaffaa. Kanaafuu dirii afraffaa. Yes. Amantii keessatti Oromoon akka bakka hin arganne godhu. Amantima hunda keessattuu aangoon Oromoon irratti murteessaa ta'ee argamu yoo ilaalle baay'ee muraasa. All of them maybe waaqeffataa tokkochatti abbaatti ta'e waaqeffataa sanuu mootummaan hin jaalatu. Amantii ortodoksii waan ittiin jiran agartu. Amantii islaamaa keessatti illee qulfii kan ta'an waggoota mootummaan kun yeroo mootummaan mootummichi Mallas Zeenaawii faati turanii hanguma OPDO waggaa 27 saba bulchaatiin turte. Amantii islaamaa kan maajoritiin biyya sana keessatti musliima warroonni aangoo qabu garuu Oromoo miti. Waggoota 27 dabran keessattuu jechuudha. Keessattuu khawaarijaa wanti irratti fidaniif Oromoon baay'inaan sagaleen heddummaataa dhufu fedha. Ka ofii ajajan wanti itti fidaniif kun hundinuu Oromoo yookiin ammootu uummata keenya amantii keessatti illee bakka murteessummaa qabdu harkaa guurachuudhaafi. Hordofuu hin danda'a. Akka fedhe kiristaana, protestaan ta'uu danda'a, ortodoksii ta'uu danda'a, waaqeffataa ta'uu danda'a, islaam ta'uu danda'a. Amantii qabaatu baatu illee danda'a garuu amantii sun keessatti gahee qabaatee humni qabaachuu malee amantii balaaleffachaa hin jirtu jechuudha. Akkasuma. Amantii namni balaaleffatu hin jiru. Gaafii bareeda. Amantii kana amanaa saniin amaninaa miti gaafii. Gaafiin ani haasaa jiru mana amantootaa uummata keenya keessa naqamanii jiran kan. Isaan mana amantii Oromoon bulchu. Mana amantii Oromoo akka aadaa Oromootitti, akka afaan Oromootiin, nama Oromootiin tajaajilu ta'uu isaanirra jira. Kanaan dura garuu haga ammaatu uummanni Oromoo mana amantiiwwanii kan Ortodoks Kiristiyaanni biyya san keessatti Oromoon harka 40 ol. Mana amantii kun kiyya jedheetoo ofii dhaabbate qeessi isaatiin yookaan paastara isaatiin dhaabbate hin qabu Ortodoks Kiristiyaanii olaatti. Ammuma kana han uummata keenya yoo du'e awwaalu yoo dhalchan Kiristinaa kaasu du'aa fi jireenya isaa mana amantiitiin han tajaajilu nama afaan keenya naasofne afaan isaaniitiin waaqayyuu waan jenneettiin kadhannu waa afaanuma keenya waaqni hin dhagaa han jedhu akka gaafin mataa nama keenyaa keessa seenu
akkaataa inni itti godhee jiru jira jechuudha. Dhugaadha. Kanaafuu dirri Har'allee uummanni Ortodoksii Oromoon namichi amantii Ortodoksii qabu tokko taabota yoo eebbise fudhatama akka hin qabne yoo Amaarri eebbise malee taabotni illee charchii Ortodoksii keessatti akka hin hojjenne ifatti dubbataa jiru. Kuni wattakkallee wanti siin mormin hin jiru. Iddoo kanatti dhugaa jetti. Amantiin yoo gadi baate achitti si fudhata jechuudha. Identitii sanii waraanan mo'amuu duwwaa miti jechuudha. Bakka family structure irratti achi akkamitti achi keessaa baanan jedhu kanatti deebi'ee nanaasaa. Family structure irratti, educational structure irratti, itti aansee mooyyuu religious institution qabachuu irratti. Dirii sadeen kan argi. Diriin afraffaan uummata keenya irratti ijaarame. Dirii mootummaa, dirii poolitikaadhaan ijaarame. Kuni maal godhaa? Mootummaan seera baasa. Mootummaan poolisii qaba. Mootummaan mana murtii qaba. Mootummaan wataadara qaba. Mootummaan poolisii ikonomii baasa. Mootummaan poolisii aadaa baasa, seenaa baasa. Kuni hunduuyyuu nama keenyan qabamee waan hin jirreef. Diriin kuni namni keenyaan guddatu hanuma jirtu kana keessa seenee achumatti eenyummaa isaatis gatee of wallaalee afaan isaatis seenaa isaatis aadaa isaatis biyya lafuma isaatillee dagatee akka achi keessatti qabamu akkaataa ta'etu jira. Dirii afraffaadha. Dhugaadha. Har'allee ministeerri barnoota ka'eenyuuti kan Habashaati. Kanaafika seenaa calii fi calanqoo akkuma jirutti sirna barnoota Itoophiyaa keessaa yookiin biyya sanaa keessaa akka bahu godhaa kan jiran. Yoomillee taanaan Oromoon bakka hin arganne. Oromoon hanga bakka hin argatinitti, Oromoon hanga ammallee sirna barnootaa keessatti bakka isaan malu hin argatinitti, Oromoon hardhas borus iddoo kanatti bakka kanatti deebi'ee qabachuudhaaf yeroo dheeraa itti akka fudhatu agarsiisaadha. Shanaffaan diriin nurratti ijaarame dirii miidiyaati. Maas miidiyaa an uummanni keenya oduu ittiin argatu, an ittiin baratu, afaan nama kaanitiin ajandaa yookaan immoo pilaana namni dur waraana nu mo'ate sun lafa kaawwate nutti ma halkanii guyyaa namni keenya hayyaadu han isaan yaadan duwwaa deebisee yaaduu danda'a jechuudha. Miidiyaan suni nama guddatu xiqqaas bal'aas xiqqaas guddaas beekas wallaalas han itti tamsaasaa oolu han afaan isaaniitii fi intirestii isaa han garaadhaan qabne dirii shanaffaadha jechuudha. Dhugaadha. Dhimmi miidiyaa yoo dhugamatti dubbanne Birhaana Masqal dhugaa jedhe. Oromoon miidiyaa takkaa fi lama qabaa. Habashaan garuuyyuu miidiyaa dhibbaa ol lakkaa'an yeroo ammaatittis qaba. Hanga mootummaan kun dhufellee. Zamana durii mootummaan Habashaan miidiyaa hedduu qabdi. Oromoon miidiyaa iyyuu hin qabduu turte. Because yeroo haasofni kun gaggeeffame OMN dhalatee waggaa lammaffaa akkana 2013 dhalatee waggaa tokko akkana achi dura Oromoon miidiyaa isaaf jedhamu hin qabu. Miidiyaan Habashaa irratti dhaqee yeroo kadhaadhaan sa'aatii yoo argate kadhaadhaan ergaa dabarfataa ture. Garuu paaworii miidiyaa hubadha. Ergaa bakka kana inni kaa'e keessaa paaworii miidiyaa OMN gaheen inni taphate maal akka ta'e hubadha. Miidiyaalee akka OMN sadi osoo qabaannee Oromoon addunyaa tana to'achuu ni dandeenya. Garuu ummanni kun har'a miidiyaa dhibbaan lakkaa'amuun guyyaadhaa guyyaatti 24 hours yeroo bakka tokko bari'u bakka tokko godhutti isaan miidiyaa kanarra ta'anii hojii manaa Oromootaaf kennu. Hedduun ilmaan Oromoodhaa har'a wanti godhan maali? Miidiyaan Habashaa har'a Habashaan maal jette har'a iccitii maaltu achiin bahe kan jedhu kana kanuma odeessaa oolu ta'ee jira. Kun immoo Oromoon ammallee akka duubatti hafnee jirru miidiyaaleen Oromoodhaaf hojjetan ammallee heddumin akka hin qabne ammas gahaa akka hin taane har'as akka hin fooyyofne even yeroo kana keessatti aangawoonnummaanuu biyyattii sana warri biyya kana bulchu Oromoodha osoo jennu miidiyaa Oromoo dhabamsiisuudhaa fi gurraaf ija uummataa jaamsuu fi gurrallee duuchuu akka barbaadan beekamaadha. Maaltu fooyya'e Oromoodhaaf kana keessatti Birhaana Masqal? Takkaahu ammoo mootummaa warra mootummaa kanaaf hojjettaniif Oromoodhaaf har'a ammoo maaltu fooyya'e?
wantummaan Oromoodhaaf fooyya'e maaltu jira yeroo sana OMN hin arganneerra har'a ammoo OMN hin dhabamsiisuudhaaf yeroo sana Oromoon biyya alaa taa'eetiin at least Facebookiidhaan akka har'a warra ammootu kaleessa Facebookiidhaan Oromootti iyyanuu Oromoo bakka bu'anii uummata kana ofirraa deebisaniyyuu hedduu keessanii bibbitanii bakka bakkatti ashkara isaanii isin godhatanii jiru ergamtuu isaanii isin godhataniitiin jiru isaaniif dubbattan malee har'a sabaaf dubbachuu dhaabdaniitiin jirtu kanaaf sabaaf dubbachuu dhaabuu keessanii uummata Wallaggaa kan kophatti qabamee uummata Gujii kan kophatti qabamee uummata Walloo kan kophatti qabameetiin ajjeefamaa hangardhaatiif jiru guyyaa tokko uummata kanaaf dubbattaniitiin hin beektan erga aangoo argattanii har'a hoo eessa jirtu ree ummanni sun Oromoodhaa miti moo Oromoon ganduma isin beektan qofaadha. Diriin jahaffaan kun immoo wanna guddaadha. Diriin aartii fi intarteeyinmentiidha. Aartiin uummata tokko jiruusaa handarbee fi jiruusaa itti dhufu akkaataa warri aartii warri sirban warri maxaa kitaaba fiikshinii barreessan warri akkana footoo kaasan imaajinarii isaa ta'u modern aartii isaa ta'u waan biraa warri kaasan imajineeshinii isaanii handarbee fi fuulduraa recreate ittiin godhan recreational value qaba reimagining value qaba ingiliffaan fayyadamaa jira dhiifama naa godhaa warri Oromoodhaan sirriitti kanan hin jenne garuuyyuu kanarratti ka'umsa isaanii deebisanii ka dabrallee ka dhufullee ka'umsa isaanii dullachamallee haaromsanii si gurguran jechuudha. Hanan jechaa jiru keenya achi keessan jiru ofin agarru. Nu ofin arginu hanjara kaanit keenya godhannee keenya nutti fakkaatee han isaaniitiin sirbina han isaanii guddifnaa han isaaniitiin deemna jechuudha. Recreational value, artistic value. Dabbalee warra Oromoo kaabbotii gadaa kamata duri dhahatee ka akka mataa raastamanii guduruu qabu kan cifra qabu lakkisni jechuun shurrubbaa Tewoodiroos fa'ee nutti himanii warri footoo kaasullee. Dhuguma jechuutti sanirra bal'aadha. Art and entertainment society tokko keessatti ijoolleen guddatan han arganii guddatan immeejii isaanii waa'ee isaanii yaada isaanii ansheepii godhu art fi entertainmentiidha. Achi keessatti uummanni keenya bakkeen qaba. Dhugaadha. Uummanni Oromoodhaa aartii fi entertainmentii keessatti bakka hin qabnu. Guyyaa Dr. Abiy aangootti dhufellee anguma Oromoon aangoo qabateeyyuu habashoota kophatti qabee yeroo inni mariisisu Oromoon artistoonni Oromoo hedduun isaanii aaranii booda balaan meeqa eegbu'ee booda Oromootaan gadanda'ame sossobuudhaaf waan xixiqqoodhaan sossobuudhaaf jecha kophatti akka qaban beekamaadha. Aartii jechuun kanaafika qeerroon motora qabsoo uummata Oromooti yeroo jennu yookiin injiina qabsoo uummata Oromooti yommuu jennu artistoonni keenya yookiin ammoo hojiin aartii kennaa ammoo boba'aadha kan jennuufi. Hedduun isaanii artistoonni Oromoo yookiin ammootu aartii habashaa sana warri nuuf tiyaatirii keessa seenaniitii warri hojjetaa turan hedduun isaanii Oromoodha. Garuu aadaa habashaa itti fe'anii afaan habashaa kanaan hojjedhaa jedhanii waan dirqamaniif biddeenni karaa san malee waan hin argamneef yoo afaan saniin dalagan ammoo wanti isaanii kafalamullee wayyaa hedduu waan qabuufi ilmaan Oromoo hedduun isaanii aadaa habashaa jala kana jalatti hidhamanii sirballee afaan Amaaraatiin sirbuun diraamaa garagaraa afaan Amaaraatiin dalaguun fiilmii garagaraa afaan Amaaraatiin dalaguun kallattimaan ta'e jedhamee karoora habashaan aadaa uummata Oromoo fi aadaa sabaaf sablammoota dhabamsiisuuf wanta irratti dalagaa ture akka ta'e ifa beekamaadha. Har'a immoo maaltu jira? Deeggarsi aartii Oromootiif har'as godhamaa jiru maal fakkaata? Artistoota Oromoo kanneen bu'aa bayii keessa baanii gargaarsa mootummaa tokkootiin malatti waldorgommii garagaraa irratti mo'ataniyyuu akka isaan hin mo'anne akka isaan hin mul'anne dhabamsiisutu jira warra isaan barbaadan malee. Diraamaan Oromoodhaa kan yeroo dheeraa reediyoo fi televezyiinii irratti mul'atu hin jiru. Diraamaa tokkocha qofatu yeroo dheeraadhaaf reediyoo irratti deemaatiin ture sanaan alammootu wanti beekamu hin jiru. Oromoon hadhallee artistiin Oromoo hadhallee waan bareedaallee hojjechuullee kan danda'u taanaan har'as hiyyeessa isa dhumaati. Faayidaa irraa argachuu hin dandeenye. Sabas qixa fayyaduu danda'uun qixa akkaataa heddumiina qabnuun Oromoonis irraan fayyadamne artistoonni kennallee kanarraa hin fayyadamne. Dirii jara kaan nurra kaa'e duwwaa achitti qabamneetoo jira jechuudha. Torbaffaan inni handhuura dubbii akka namni hin daganneefan
torbaffaa godhe biizinasiidha. Diinagdee. Waarshaa biizinas akkuma jirutti bal'inaan. Kana keessa uummanni keenya konsuumeriidha malee bitatee nyaata malee dhaqee ittiin tajaajila malee biizinasii isaa ofii isaatii dhaabbatee walitti gurgurachaa hin jiru. Odoo uummata gara miiliyoona 50 jedhamu uummata bal'aa gana ga'u yoo ta'u Awurooppaa keessatti odoo miiliyoona 50 kana akka biyyaatitti lakkoofne biyya afraffaa biyya sadaffaa faa ta'uu danda'a. Guddina uummataatiin guddina lafaatiin. Odoo uummata gana ga'u ta'u institutionii biizinasii hankana jedhamu hin qabu jechuudha. Gandumarraa binneet hunduyyuu sukkaara isaa bitatu, soogidda isaa bitatu, wayaa isaa bitatu, kompiitara isaa bitatu, makiina isaa bitatu naggaadee isaatirraa hin kennu. Namuma jara kaan diriisan qopheeffatee nama keenya keessa naqame sanirraa bitataa. Kanaafuu qabeenyaan dhabaa jira jechuudha uummata guddaa wal ta'e. Akkuma beektu namni qabeenya hin qabne mirga hin qabu. Namni lafa hin qabne biyya hin qabu. Namni jiruu waan irratti jiraatu hin qabne ergamaa gandaa hookan ka'attuu ta'ee raawwate bakkee daandii irratti kadhattuuyyuu nama lafa sasirraa fudhate santuuyyuu asitti hin kadhattu siin jedhee si ari'a jechuudha. Oromoon keenya baay'inaan keessattuu lafarraa buqaa jiru akkanatti moodeelii kanaan kadhattuu ta'aa jira jechuudha. Kana keessaa ba'uudhaaf maal godhuu nurra jiraadha dubbiin akkas. Kana keessaa ba'uudhaaf Oromoon dubbiiwwan dirii torban tana halka keessatti galfachuudha. Akkamiin galfachuu danda'a? Tokkoffaan haati fi abbaan ijoolleen isaanii aadaa isaanii afaan isaanii eenyummaa isaanii seenaa isaanii ijoolleen isaanii manatti akka baran qabeenya isaanii akka eeggatan seerri akkuma backgroundii seeraa waan qabduuf seerri han hundaa'u wanna lama irratti tokko mirga nama waan ati qabdu eenyummaa kee vaayoleetii godhuudhaaf dhufe ofirraa difeendii godhuu danda'u irratti lammaffaa yoo san bira darbe institutional redress mana murtiitiin poolisiidhaan mootummaadhaan akkanatti mirgi kiyya vaayoleetii ta'e yookaan sarbamee naade. Ayyee mee dhimma diinagdee kanatti haa dubbannu. Diinagdeen yoo laallee lakkoofsa uummata Itoophiyaatiin yoo laalle Itoophiyaan miti Itoophiyaan akka biyyaatti lakkoofsa uummataatiin yeroo ammaan tanaa sadarkaa 12ffaa irra jirti akka addunyaatti. Uummata miliyoona 100,000 fi gara 10 yookiin 8 oliitiin jechuudha. Gara biraatiin yoo gadi buune osoo kan Oromoo qofaayyuu kan laallu yoo taate mana 20 keessaan baatu. Oromoon qofti osoo laallee mana 20 biran dabalu. Oromoo qofaan jechuudha akka biyyaatti osoo laallee akka addunyaatittuu baay'ina uummataatiin sadarkaa 20 hanga 30 jidduu kana bira hin dabalu. Kanaaf Oromoon qabeenya kana hunda qabeenya muusii jedhu resource human resource kana hunda qabu aangoon yookiin ammoo humni diinagdee inni keessatti inni qabu hin jiru. Zero. Oromoon hiyyeessa. Oromoon saamamee qabeenya irratti abbaa kan taane godhamee bakki qabeenyi itti argamu, bakki maallaqni itti socho'u, bakki paawuriin guddaan itti jiraatu hundi isaatu inni kun Tigree harka galeera waggaa 25, inni kun ammootu Amaara harka galeera, inni kun Arabootaa fi Chaayinootatu biyya keenya irratti lagataatiin jira. Har'allee uumaa bakka takkaa'u hin jiru. Har'a guyyaa waggoota lamaan erga biyya kana bulchanii booda eessa jirra yoo jenne har'a daran bakka duraatiyyuu boodatti deebinee jirra. Amma dura Tigree miliyoona 5 yookiin uummata miliyoona 5 keessaa baatetu uummata Oromoo rakkisee jenna. Har'a garuu uummata sanirra baay'inaan sanirra ol qabu uummata Oromoo akkatti gabroomsanii fi gabroomfatees beeku uummata Oromoo dhiitaatiin ture, uummata Oromoo rakkisaatiin ture, uummata aangoo kan akkamitti yookiin siyaasaadhaan Oromoo bira akkuma assimilationiidhaan jechuudha. Amma dura assimilation ammas taanaan namicha assimilationiidhaan warra kaanii walitti makame fuudhanii ufafoo kaanii Oromoon alatti gad darbamee jira. Oromoon abadan akkaataa amma deemamaa jiru kanatti aangoo to'achuu hin danda'u. Torban inni kaa'ee boodaan ammoo 8ffaan haguuggaan 8ffaan ilmaan Oromoo irra jirtu inni 8ffaan
Oromoon 4 kiiloo seenee Oromoon 4 kiiloo keessa taa'ee Oromootu biyya bulcha jedhaani Oromoon sadarkaa addunyaatitti badhaasa Peace Award illee argattee garuu ammoo Oromoodhaan waliin dhabnu jennee Oromoon akkamii Oromoo morma jedhaa yeroo Oromoon aangoo irraa dhiitamu yeroo Oromoon har'as gara diinagdee akkan dhufne godhamu yeroo Oromoon biyya sana bulchaa har'as seenaan Oromoo itti haqamu ka hunda daran hamaadha kan kanaa olii hin jiru. Kanaaf diinagdee qabaachuudhaaf namni Oromoo dhiibu jiraachuu hin qabu. Oromoon osoo alagaan bakka Dr. Abiy jiru jiraate waan Abiy Ahmed harkaa qabu kan osoo alagaa harka taatee Oromoon yoo tana duruu falmate murtiilee har'aa Dr. Abiyyiin ufafoo kaaniitiin Habashaan nurratti kallattii hundaan nurratti murteessu kana Oromoo irratti murteessuu hin danda'an ture. Kana hundaafuu kaachiin nu gahe tiima Abiyyiitii fi warroota aangoo mootummaa kanarraa fudhate isiniin jenna. Kanaaf of duba deebi'aa saba keessaniin araarama qabsoo uummata Oromoo karaa irraa fuutanii qiletti naxxanii jirtu karaa yookiin Oromoo jidduu baha aangoo gadhiisaatii deema yoo dadhabdan kana ta'uu baannaan ammootu Oromoon guyyaa as garagale isinis akkuma TPLFin warra humna guddaa qabu fonqolchee dabarsuu hin dadhabin isinis isin fuudhee darbuun hinuba hin hafne. Kanaaf karatti deebi'a. Yaa ilmaan Oromoo dubbii tana agartan ka waa 8 haguuggii 8 Oromoo irra jirtu kana ofirraa kaasuudhaaf falli inni dhumaa ijaaramuu qofa. Oromoon yoo ijaarame kan ofirraa darba. Oromoon yoo ijaarame biyya isaa irratti abbaa ta'uu danda'a. Oromoon hanga ijaaramnetti kara deemtu hundatu isa ergata. Oromoon hanga ijaaramnetti saba bicutu itti taphata. Oromoon hanga ijaaramnetti ergamtutu itti taphata. Akkuma amma keessa jiru kana. Kanaaf yaa Oromoo falmadhaa ofitti hin callisinaan dhaamsa kootii nagaan naa jiraadhaa.